Akkam oltan sagantaan keenya eegale. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa 18ffaa dorgomamaa jiruun maaraatoonii dubartootaan Itoophiyaan injifachuu. Lammiileen Itoophiyaa biyyoota Arabaa daangaa irratti qabaman rakkoo guddoo himatu. Barataa guyyaa eebbasaa qoraan dugdatti baachuun eelaa haadhasaa addunyaatti mul'ise mata duree oduu ta'e dubbisneerra. እኔ እንኳን ለሷ ክሬዲት ለመስጠት ነው ነገሩን ያደረካው አለ ካዮን ኮ ኢጆን ኢሼፍ ቤከምቲ ከኑ ሃቲኮ አኩማ ሃዶሊ ኢትዮጵያ ሄዱ ቆራን ፉናንቴ ሆጂ ሁና ሆጀቴቲ ከነ ጉዲስቴ ካኒስ ጅሩ ሰገንቲቻ ፍራኦል በላይ እስኒ ዴሳ Gochitom Gebrselassie lead the tape records. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa 18ffaa Ameerikaa Oorigaanitti adeemsifamaa jiruun Itoophiyaan meedaaliyaa warqee sadaffaa argatteetti. Maaraatoonii dubartootaan har'a Goyititom Gebresillaasee riikardii addunyaa cabsuun sa'aatii 2 daqiiqaa 18 sekondii 11 galuun injifatteetti. Dhaggeeffattoota keenya dilbata kaleessaa immoo atileet Taamiraat Tolaa maaraatoonii dhiiraan injifateera. Atileetiin kun atileetota kaanirraa kiiloomeetira 32 irratti adda ba'uun sa'aatii 2 daqiiqaa 5 sekondii 36 xumuruun mo'ate. Injifannoo kanaan miira itti dhagahames Oorigaan magaalaa Yuujin irraa gaazexeessituu BBC achi gabaasaa jirtutti akkasiin himee ture. Is very nice. Dorgommichi gaarii ture. Anis mo'achuu fi warqee argachuu kootiin gammadeera. I'm happy for win. And in 2017 you won. Bara 2017 meedaaliyaa meetii argatte. Isa ammaarratti warqee argachuun immoo miira akkamii qaba? Yes, for 2017. Eeyyeen bara 2017 meetiin argadde. Yeroos teeknikni koos gaariin ture. Amma garuu amman danda'e hojjechuudhaan teeknika koos jijjiireera. Waaqnis na gargaaree gammadeen jira. Then God is help me. Oh, I am win. I'm happy. How happy do you think? Lammiileen Itoophiyaa jiran hagam gammadaniiru jettee yaadda? Back at home. Yeah, Ethiopian people. Lammiileen Itoophiyaa gaariidha. Ani gammadeen jira. Uummanni koos anaaf gammadaniiru. Uummanni Itoophiyaa marti galatoomaa. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Daraartuu Tulluu fi leenjisaa koo galatoomaan jedhan. Ethiopian Athletic Federation President Daraartuu. Gama biraan yeroo Taamiraat atileetota kaanirraa adda bahee qofaa fiiguu eegalu ogeeyyiinii fi aangoonni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa yeroo gammachuun cookan mul'ata. Kan boo'anis jiru. Suuraa atileetiksiin addunyaa gadhiisee fi miseensota garee Itoophiyaa yeroo boo'an mul'atan keessaa tokko Obbo Geetuu Garramoo Sooressaati. Obbo Geetuun kilabii atileetiksii humna ibsaa hooggantummaan kanneen tajaajilan keessaati. Atileetota kunneen deeggaruuf garasitti imaluu himu. Miira isaan boochise waayila koo ammayyuu ittaanaatti himaniiru. Iddoon itti dhaabannee ilaalaa turre bakka itti jalqabeef itti dhumu ture. Iskiriinii guddaatu ture. Akkuma argite maaraatooniin maal akka ta'e biyya keenyaaf beekamaadha. Fiigicha maaraatoonii jechuudha. Especially miira guddaa keessa nu gashee gaafa Taamiraat jara kiiloomeetira 32 booddee dhiisee sukkee dhufaa turetti gammachuu guddaa tokkoo fi san keessa miira keessa gallee jechuudha. Bakki sun bakki daawwatan sun isteediyeemiif dhiyoodha. Deemiti dhiyoo ture. Achumatti dhuma ayyuu ture fiigichis. Deemuu sanitti daawwata ture. Akka tasaammoo Taamiraatiin duruma gaafa fiigicha jalqabu keessa walitti dhiyeenya illee hin qabna. Bulaa koo wajjin fiigaa ture. Wanni dabarsine illee waa'ee jira. Akka biyyaattis immoo akkuma beektu maaraatoonii iddoo guddaatu laatamaa fi akka biyyaatti rakkoo nama keessa jirru kunis hin beekama. Miira keessa nama gashee jechuudha walitti hidhaame. Wanti addatti sin boochisee maali? Tarii kan uummatatti himuu dandeessan ni jiraa? Yeroo nama keessa jirru kun xiqqoo yeroo uummanni keenya illee iddoo addaatti rakkoon garaagaraa uumamaa jirutti waan ta'eef sunillee baay'ee natti dhaga'amaa jechuudha akka biyyaatti. Gammachuu kana tokko taanee lageennee wal kabajnee waliin gammannee baay'ee namatti tola. Rakkoo keessa taanee kun ta'uunsaa amma ta'e namatti dhaga'ama akka namaatti jechuudha. Isaan alattoo akkan dhagayeetti akka odeeffachaa turetti tarii miseensa maatii keessan keessa obbolaan keessan kan fiigaan turanii tarii isa wajji wal qabataa kalee bu'uun keessan. Innis hin jira dhugaadha. Taamiraat wajjin obbolaan koo walitti siqu yoo akkuma dura sitti hime wajjin turanii manallee nu bukkeen dhufa ture dur Taamiraati. Isaan balaa konkolaataatiin boqotanii sunis sababa tokko jechuudha. Eenyudha maqaan isaanii tarii fiiganii beeku turani kana dura? Addunyaa irra
talbaaniin fiigne garuu biyyuma keessa fiigaa turanis. Tarii maqaan isaanii beekama. Taamiraat Garramoo fi Baqqalee Garramoo jedhamu. Baqqaleen nama dhalateedha. Taamiraat immoo irratti torbaffaa dhalate. Waan isaaniiyyuu akkuma hin jedhe balaa konkolaataatiin boqotanii gadda keessa turre jechuudha. Yoomi gaa kuni balaan konkolaataa kun? Tureera gara waggaa 7 ta'a. Otoo isaan lubbuun jiraatanii silaa akkuma Taamiraat waltajjii addunyaa irratti milkaa'e isaanis milkaa'uu turettanii yaadduu gaafa boossan sana satu sin keessa ture? Akkuma sin jedhe egaa inni sababa tokko of course sitti dhagahamu akka nama tokkotti inni immoo akka tasaa galgalallee haasofnee turre isa waliin miira keessa amma ta'e si gashannis jechuudha yaadichis. Atileetiksii addatti jaalattu sin? Ani by profession electrical mahandisiidha. Yaa jiruuf inni gaatti fayyadamaan jira. Atileetiksiin garuu gar malee jaalala guddaan qaba fiigicha kanaaf. Odeessa lammataan sanbata darbee guyyaa eebbasaatti qoraan dugdatti baachuun eelaa haadhasaa addunyaatti kan mul'ise barataan saayinsii kompiitaraa Efreem Ballaxa mata duree oduu ta'eera. Barataa Efreem haadhasaa boqoo wal qabachiisee akka beeksisu mul'ata isaa akka ture dubbateera. Taatee kanaan booda namoota dhuunfaarraa hanga jaarmiyaalee gurguddootti darbees hanga qondaaltota mootummaa olaanootti bilbilamaa fi akka ture hima Efreem. Jaarmiyaalee barataa fi haadha fakkeenyummaa qaban kunneen gargaaruuf waadaa seenan keessaa tokko eejensii nageenya odeeffannoo fi tika biyyaalessaati. Dhimma kanarratti barataa Efreem waliin turtii taasisneerra. Ofii qoraan dugdatti baatee haadha isaatti uffata eebbaa uffisuu maaliif akka barbaade ibsuun eegala. ለጥራሜ ምርቃት አረብነት ነበር የነገርኳት እኔ እንኳን ለሷ ክሬዲት ለመስጠት ነው ነገሩን ያደረካው አለ sanbata eebbifamuuf wayitan jedhu jimaata isaan itti hime kaayyoon koo ijoon isheef beekamtii kennuudha haati koo akkuma haadholii Itoophiyaa hedduu qoraan funaantee hojii humnaa hojjettee roobaaf aduun miidhamteeti kana guddiste jireenyi koo calaqqee jireenya lammiilee Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'amaniiti erga suuraan kiyya miidiyaa hawaasaa irratti qoodame dargaggoonni hedduun waan dagatanitti deebi'anii ilaalaa jiru waan hedduu isaan yaadachiiseera haalli kun kana jechuun dargaggoonni hedduun gola isaanii gananiiru eenyummaa isaanii dagatanii bakka dhibii jiru kanarraa garuu dhugumatti haadha kabajuun kabaja guddaa namatti horaka jedhu hubataniiru እውነት እናትን ማክበር ያስከብራሉ የሚለው ነገር ማየት ጀምረዋል ያስባል ኤፍሬም ወይታ ያደ ከነ ዲየሱ ሚሪ haadha isaa maal ture akkamiin yaadi isaa milkaa'eef gaaffii jedhu irratti akkas jedheera. ቀለረችብኝ ከዛ ግን ያው በቃ አደርገዋለሁ አልተከራከሩም አልተከራከረችኝ ያው ህይወቷ ስለሆነ haati koo wayitan yaada kana dhiyeessuuf jalqabanatti qooste garuu naan hin mormine miira lama keessan ture boo'icha gammachuun boo'aa ture haadha koof beekamtii kennuun guddoo na gammachiise haguma sana ammoo haati biyyatti waan fakkeeffamtuuf waa'ee biyya koo ammoo yaadadheen boo'a haadholiin Itoophiyaa hedduun akkanaan nu guddisanii garuu hojiin isaanii bilaasha bada ijoolleen wayita lafa guddaa ga'an hin yaadatan beekamtii hin kennaniif kun baay'ee nama gaddisiisa haati kiyya kana gochuu kootti akkaan gammadde akkan adda babayittii fi TVdhaan beeksisu kanaan dura deebi'een waadaa galaafii ture akkan milkaa'u garuu mirkanan turre amma garuu naaf milkaa'eera ergasii haati kiyya beekamtii argatte biyya keessaaf alaa namoonni hedduun bilbilaa jiru waan hedduu keessa darbeen guyyaa haati kiyya itti beekamte kana arge haati kiyya ni duuti jedhamaa ture ji'oota 7 onnee dhukkubsachaa turte ana malee dhiira hin qabdu obboloonni kiyya hafan 4 dubartoota haati kiyya hospitaala sireerra ciiste osoon firii ilma kootii hin argin yaa waaqna hin ajjeesin jettee kadhachaa turte አልጋ ላይ ተኝታ ሆስፒታል በዛ ውስጥ ሆና እንኳን የኔን ደስታ ፍለጋ ለዚህ ለልጄ የሚያማክረው ወንድ ሳልወልድ ነው የምትወስደኝ ስል ነበር ኤጀንሲin tajaajila nageenya odeeffannoo fi tika biyyaalessaa Efreemiif hojii akka kennu haadha isaas akka gargaaru waadaa seeneera kanarrattis akkas jedha አንደኛ መቀጠር የምትፈልግ ከሆነ ፈቃደኛ ነን ነው ያሉት ሁለተኛ ደግሞ qacaramuu yoo feete nuti iyyamuudha naan jedhan yoo ta'uu baates waan ati hojjechuu barbaaddu hundarratti cinaa dhaabbanna naan jedhan an kaayyoon koo haadholii hedduu mataa ol qabachiisu dhaabbata kana keessa galee hojjechuun biyyaaf tumsuu ta'ullee filannoo kiyya kana akka naaf kabajan waadaa naaf galaniiru hojiin hojjedhu hunda keessatti akka na tumsan waadaa naaf seenaniiru ነግሬያቸዋለሁ ተስማምተዋል በሚሄደው መንገድ ሁሉ አብሮኝ እንደሚሆኑ እንደሚያግዙኝ ነግረውኛል
Odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Somaaliyaatti xayyaarri namoota 30 fe'ee deemu osoo qubachuuf jedhu kufee caccabe. Xayyaarri buufata xayyaaraa magaalaa guddoo biyyattii Moqaadishootti osoo bu'uuf jiru kufus balaan namarra gahee hin jiru. Gaanaan yeroo jalqabaaf namootni 2 vaayirasii hamaa Maarbarg jedhamuun hubaman argamuu mirkaneessite. Vaayirasiin kun dhibee hamaa maatii keessatti daddarbuu fi vaayirasii dhibee Iboolaa fiduudha. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Sagantaa keenya dhumaan lammiileen Itoophiyaa 100,000 lakkaa'aman jireenya fooyya'aa barbaacha gara biyyoota Arabaa kanneen akka Saawud Arabiyaa fa'aatti dararaman iyyachaa turaniiru. Lammiileen magaalaa guddoo biyyattii Riyaad dabalatee magaalota gurguddoo keessatti rakkataa jiran hedduun gara biyyaa deebifamanis kanneen fagaatanii daangaa irratti qabamanii jiran ammallee rakkoo hamaa keessa jiraachuu himatu. Mootummaan Itoophiyaa akka isaaniif birmatu kan iyyatan kanneen bakka daangaa Yamanitti dhiyaattee argamtutti hidhamanii jiran murteen du'aa fi hidhaa yeroo dheeraa itti murtaa'ee jiraachuus himan. Haala bakka kana jiru namni bakka kanarraa dubbisne akkanaan waayila keenya beekaa Atoomaatti himeera. Ana bagaan keenya beeltoo gurguruutiin jedhamaati. Mana hidhaa keessa nuti warri ollaa daangaa jedhamanii jirru kun waa'ee kotorbaandii fa'aadhaan himatamne namoota waggaa 7 tos keessa jira, namoota murtii isaan itti kennan fixatan tos keessa jira, eega murtii isaan fixatan waggaa 3 fi deemantu jira, waggaa 2 fi ji'a 7 kan amma seenane. Kana keessa takka eega mana hidhaa kana seena waggaa 3ffaa kiyya lakkoofsisutti jira. Imbaasiin Itoophiyaa kan Saudi Arabiyaa jiru takkaan ofirra dhufee hin beeku. Kanaafuu rakkoo jabduu keessa jirra. Manni warri maddii ol magaalaa ol irra jiru ni galaa jira jechuun dhageenya. Nu imbaasiin nu bira seetan dhufne warroota gartee yakka isaan ittiin himatan sanis namoonni yakka san qabu. Baay'ee keessa ni takkata namni qabu hin jiru. Asirratti kaanee murtii qalmaatti kennanii kaanee murtii waggaa 15 itti kennanii as keessa jirra. Namni waggaa 7 kan murtii takkaayyuu waraqaan isaa jalaabatee murtilleen argatintu asuma keessatti argama. Lammiileen bira as keessatti argamtu ni jirti. Lammii Itoophiyaa malee Afrikaa irraa yoo fudhanne Somaaleetu jira, Itoophiyaatu jira, Suudaantu jira, Masiritu jira. Isaan kunneen nurraa addatti ilaalaman jechuudha. Nu abbaan nu duuba jiraatu dhabuudhaan isaan sanarraa addatti ilaalamna. Isaan sanneen ambaasiin bulii 15 ji'an dhufanii kalaalanii baay'ee rakkoo keessa jirra maaloo. Namni amma lammiin Itoophiyaa kaachi keessa jiru hagam taatan? Lammiin Itoophiyaa nama 420 jechuudha. Addatti hidhamtani moo warra kaan waliin bakkuma takkatti hidhamtanii jiru? Addatti hidhamne duraanii gaafa waggaa lamaan har'aatiin dura Araboota illee wal keessatti hidhamna amma moo kophaa baasanii Itoophiyaa illee kophaa illee Sumaaletti illee kophatti hidhaman jechuudha. Akka ka duraan naan jette namni achi jiru gariin kan itti murtaa'ee ammoo kan itti murtaa'iin illee hin jiran naan jette akkasii? Kan murtiin argatanis ni jira. Kan murtii qalmaatiin jiru waggaa duraa dhuftanii isin gartee warra meeshaa kana kotorbaandii dalagu karaa kan ammoo daangaa ollaa Yamaniiti. Yamanootantu meeshaa kotorbaandii dalagaa. Poolisiin warri huduuda daangaa eegu sun meeshaa Yamanoonni isaan karaa beekanii namni keenya karaan beeku meeshaan osoo deemanii waggaa poolisa argan meeshaa gaara keessatti gannaqanii mootummaa deessanii mootummaa meeshaa san walitti qabee aangoo ittiin argatu jecha beekamtii ittiin argatuuf maallaqa horii ittiin argatuuf jecha meeshaa san guuree nama keenya kakaraan beena kakaraa deemu kana fuudhee irratti hidhee tumee uleen tumee dirqaman kiyya jedhi amani jedhanii amansiisanii akkasitti gaa namni waan hin taane kan nama godhamu sagalee gwasan viidiyoo fi sagalee teessee waraabbanamanii mana abbaan murtii bira geessanii abbaan murtii kanarra dhaabbatee murtii waggaa 15 ati qalma jedhee sitti laafa jechuudha. Murtii qalmaa kan jettu kun maalin? Murtiin qalmaa jechuun du'a jechuudha. Ka du'atti murtaa'een jira isin keessa? Ni jira gammattuu ni jira namoota gara 100 fi mahigaya kan murtiin irraan jijjiiramanis garii akkasuma jedhanii waggaa tokkoo fi waa fa'aa akkas jedhanii booddee waggaa 15 jedhanii irraa jijjiiranii isaan kan irraan jijjiiraman sunis kan qalma jedhanii ni jira akkasuma. Lammiileen kunneen mootummaan nu dagateera jedhanii